Ameerikaan yeroo kamiyyuu caalaa Iraan irratti dhaadannoo cimsitee jirti. Pireezidaantiin US Doonaald Tiraamp akka haaloo dhuunfaatti fudhachuun aangawoota Iraan irra deddeebiin akeekkachiisaa jira. Meeshaaleen waraanaa Ameerikaa hedduun isaanii suuta gara Iraanitti geeffamaa jiraachuu deddeebi'ee ibsaa jira. Isaan keessaa tokko doonii waraanaa USS Abraham Lincoln jedhamudha. Waa'ee doonii waraanaa Ameerikaan ittiin nama doorsiftu kanaa seenaa isaa qabiyyee isaa viidiyoo kana keessatti isiniif dhiyeessina. Pireezidaantiin US Doonaald Tiraamp Iraan yoo hatattamaan Ameerikaa faana waliigaltee irra hin geessu ta'e haleellaa kan kanaan duraa caalaa hamaa ta'etu ishee eeggata jechuun akeekkachiiseera. Wayita hiriirri mormii Iraan keessatti gaggeeffamaa ture, Tiraamp mootummaan Iraan humna kan fayyadamu yoo ta'e biyyattii irratti haleellaa raawwachuu akka danda'u dhaadatee ture. Ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaa Truth Social jedhamuun dabarseen doonii waraanaa guddicha Ameerikaa USS Abraham Lincoln jedhamu humnoota waraanaa biroo waliin gara galoo galaanaatti erguu ibseera Tiraamp. Yeroo barbaachisutti saffisaa fi humna cimaadhaan ergama itti kenname raawwachuuf qophii ta'us ibseera. Dooniin waraanaa guddichi buufata xiyyaaraa ofirraa qabu kun yeroo torbee tokko caaluuf eessa akka ga'e yookiin teessoo isaa ibsuu baatus marsariitiin sochii xiyyaarotaa hordofuu Flight Radar 24 xiyyaarri tokko naannoo Oomaan jiraachuu hubateera. Kanarraa ka'uun dooniin kun Oomaan qaqqabuu isaa hubachuun ni danda'ama. Dooniiwwan waraanaa Ameerikaa sadii kan biroonis gara baha giddugaleessaatti qajeelaniiru. Inni guddaan garuu doonii waraanaa USS Abraham Lincoln jedhamudha. Ofii dooniin waraanaa Ameerikaan ittiin dhaadattu kun maal fa'aa of keessatti qabatee jira? Ajaji giddugaleessaa Ameerikaa gareen haleellaa doonii USS Abraham Lincoln irratti fe'ame nageenyaaf tasgabbii baha giddugaleessaa eegsisuuf yeroo ammaa garas imaleera jechuun X irratti barreesseera. Dooniin kun dooniiwwan Ameerikaa meeshaalee waraanaa niwukilaraa baatanii socho'an keessaati. Humni galaanaa Ameerikaa doonii kanaan doonii waraanaa guddicha addunyaa kanaa jedhaan. Dooniin kun buufata xiyyaaraa qaba. Xiyyaarri irraa ka'uu fi irra qubachuu danda'a. Jeettiiwwan waraanaa F-35 akkasumas F-A-18 Hornet jedhaman qabatee deema. Walumaa galatti gareen haleeluuf bobba'e kun humna barbadeessaa sadii Cruise misaayilii lafarraa haleelu Tomahawk fe'atee kan qabu yoo ta'u, doonii galaana lafa jalaa humna niwukilaraan hojjetu meeshaalee waraanaa wal fakkaatan dhukaasuunis dabaalama. Dooniin USS Abraham Lincoln fi dooniiwwan waraanaa sadii waliin imalan loltoota Ameerikaa kumaatamaan lakkaa'aman qabachuun gara baha giddugaleessaatti qajeelaniiru. Doonii guddichi kun misaayiloota gosa garagaraa fe'ateera. Meeshaa waraanaa neetoo Sea Sparrow jedhamuu fi humna haleellaa misaayilaa qolachuu fi fashilsuu danda'u doonii kanarratti fe'ameera. Dooniin kun meetira 332 kan dheeratu yoo ta'u, meeshaalee waraanaa dooniiwwan waraanaa kaan haleeluu danda'an Phalanx jedhaman ofirraa qaba. Kompiitaraan kan hoogganamu meeshaan waraanaa Phalanx raadaariidhaan to'atama. Dooniin guddichi USS Abraham Lincoln sirna misaayilaa supparsoonikii to'atu Ram jedhamus hidhateera. Dooniin Ameerikaan ittiin dhaadattuu fi ittiin boontu kun meeshaalee waraanaa biroo hedduu fi sirnoota raadaarii kan ofirraa qabudha. Dooniin kun sagalee baasuun lootee seentota yookiin qaamolee isa hordofan milaammilchuuf kan isa dandeessisu teeknooloojii sagalee ANSLQ-25A Nixie jedhamu hidhateera. Sirnoota raadaarii isaa fayyadamuun haala naannoo hordofuu, tiraafika qilleensaa sakatta'uu fi misaayiloonni xiyyaafannoo isaanii akka rukutan isa gargaara. Dooniin waraanaa USS Abraham Lincoln sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 60 yabaluu danda'a. Giddugaleessaan hanga namoota 5,600 qabachuu danda'a. Dooniin waraanaa USS Abraham Lincoln dooniiwwan waraanaa gurguddoo Ameerikaa keessaa tokko yoo ta'u, maatii gosa doonii waraanaa Nimitz jedhamu keessaa isa shanaffaadha. Dooniin kun maqaa pireezidaantii duraanii US Abraham Lincolniin moggaafame. Dooniin kun hagayya 2024 wayita muddammi Israa'eliif Iraan gidduutti hammaatus gara baha giddugaleessaatti ergamee ture. Ijaarsi doonii kanaa bara 1982 jalqabame. Garuu qaamni doonii kanaa hojjetamuu kan jalqabe bara 1984. Waggaa afur booda bara 1988 eebbifame. Waggaa booda ammoo bara 1989 yeroo jalqabaaf bobbaafame. Ameerikaan doonii waraanaa kana bara 2012 Iraanitti dhiyeessuun karaa ulaa Hormuz, Strait of Hormuz dabarsitee turte. Yeroo sana dooniin waraanaa Iraan fageenya kiiloomeetira 3 irratti doonii kana bira darbee ture. Iraan tibba sana ulaa Hormuz kan boba'aa addunyaaf daandii ta'e cufuuf dhaadataa turte. Ammas Iraan karra kana akka cuftu dhaadachuun dhiibne. Ameerikaan addunyaarraa dooniiwwan waraanaa qabaachuun kan beekamtu yoo taatu, isaan keessaa Gerald R. Ford fi USS Abraham Lincoln isaan ijoodha. Yeroo baay'ee Ameerikaan wayita naannawa tokkotti rakkoon mudatuu fi keessa seenuu barbaaddu doonii kana bakka sanatti butti. Kunis humni waraanaa US iddoo rakkoon jirutti socho'uu mul'isa. Wayita humni waraanaa US Iraan marsee buufatee jiru kanatti Tiraamp as ba'uun osoo meeshaalee waraanaa akka kanaan Iraan hin haleellu ta'ee gaarii ture jechuun dubbateera. Kun akeekkachiisisaa ammallee daran hammaachuu mul'isa. Tiraamp Iraan haleellaa kana hambisuuf niwukilaara dhiisuu fi
hiriirtota ajjeesuu dhaabuu qabdi jechuun dubbatee jira. Warri Iraan ammoo haleellaa kamuu dura dhaabbachuuf meeshaa waraanaa keenya nyaachifannee qophoofnee jira jechuun gama isaaniitiin dubbataniiru.